Maqaan kee Maammoo Gammachuu jedhama. Godina Arsii magaalaa Sallaar. Uummanni Oromoo waggaa 150 booda argate sababeeffachuudhaan isaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keenya tan taate achitti kabajuudhaaf deemne. Uffata aadaa Arsiitiin faayamee bareedee miidhagee dhiichisaa sirrii sirbaatti deemutti jirra karaarra jirra jechuudha. Imalatti jirra. Maqaan koo Qaasim Burqaa jedhama. Kuni gammachuu akkamii arra boru Finfinneetti kabajnee yoo deebineetiin hora arsadii gubbarratti iftaan yoo kabanyu akkam taaree hafuurroon hanqata maal jedheetiin jecha kenna gammachuu guddaa qabna. Kanaafuyyuu irreechi kun irreecha nagaa akka nuu ta'u ummanni Oromoo kakaabaa kakibbaa rabbi nagaan nuu haa galchu. Ammallee taanaan irreechi kun ka tokkummaa ka jaalalaa rabbi nuu haa godhu jenneetiniin irreecha kana kabajuuf baane. Ummata Oromootiin kakaabaa bahe kakibbaa bahe naamusa eeggate odoo waliin darbine odoo waliin cinqine nama hedduu isa galu eeggata akka miidhagina kanaan akka gallu rabbiin nu haatisu. Ergaa sallaa taphanne Adaamaa galle Adaamaa yoggaa gallu isin arganne isinillee galatooma. Ummanni Oromoo isin qaba isin duuman ummata Oromootu jira. Kanaafuyyuu isin faanaa buunee nutis har'a irreecha kana qofaa miti tokkummaan Oromoo akka nuu jabaattu jenna. Kanaafuyyuu jabaadhaa itti gammannee jirra baay'ee gammanneetiin hin jirra. Nu kan dhufne jiddugala Arsii magaalaa Sallaar irraa dhufne gammachuun guyyaa irraa irreecha sababeeffachuudhaan Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa Finfinneetti wal ga'aa jira. Finfinnee jechuun waldaa diinaa turte waggaa 150. Haa ta'u malee guyyaa har'aa kan ilmaan Oromoo inni qaqqabames inni ol qabames dhiibbaa isaa sana ofirraa jigsuudhaan ol aantummaa wayii injifannoo waggootan 5 qabsaa'aa turre mirkaneessuudhaaf har'a Finfinnee wal geennee Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uu mirkaneessuu fi itti dhiichisiisnes diina keessa jirus rifachiisuu fi abbummaallee mirkaneeffachuudhaaf kun akkuma agartu kana miira gammachuutiin kaanee dhufne. Mee uummanni Oromoo hundi kaabaa kibbaa hundinuu walitti hirmaatanii waggaa 150 booda carraa guddaa kan arganne waggaa 100 jaarraa tokkoof walakkaa booda carraa akkanatti deebine. Isin irreechi kun irreecha nagaa ta'e akka dhumatuuf irreecha nagaa ta'e akka goolabamuuf qoonni gaheen keenya maal jettanii yaaddu? Gaheen keenya tokko abbaa biyyummaa of amansiisnee dhufuun kuniyyuu gahee guddaadha. Ilmaan Oromoo kaabaa kibbaan dhufuun hundinuu galatoomaa jechuun barbaada. Akkasuma tokkummaadha. Yeroo ammaa kallattii adda addaatiin ammas Oromoo harcaasuun hin hafe. Kana hundinuu tokkummaa Oromootiif gahee qaba. Wallaalaanis beekaanis xiqqaa guddaan jechuudha. Kana cimsuudhaaf tokkummaa keenya kallattiin ittiin mirkaneessinu daandii cimaadha jechuudha. Daandii nama Finfinnee wal geenne kun. Garbummaan Oromoo kan dhufe kan jammare Finfinnee keessaani xumurri isaallee xumurri garbummaallee Finfinneedhaani kan inni lammoo kan xumuramu gaafa Finfinneen gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee deebi'eedha. Maqaan kiyya Hawwii Amaan jedhama.
godina Arsii irraa dhufee magaalaa Asallaa Arsii Yuunivarsiitii irraa dhufee jechuudha. Akkanitti kanaan dura Finfinnee kabajamee beeku ayyaana Irreechaa Finfinnee kabajamuu isaatitu adda isa godha. Tole baga walumaan nuun ga'e jenna. Hunda dursee ani maqaan koo Hussein Abbee jedhama. Godina Arsii Yuunivarsiitii Arsii irraa dhufne ayyaana Irreechaa kana uummata Oromootiin baga itti isin ga'e ayyaana Irreechaa bakka wal argaa Oromtichaa hundi keessanuu ummanni Oromoo baga gammaddanii warri diina keenyaa baga gaggabdanii jechuu barbaada. Wanti isaa ayyaana baranaa adda isa godhu gabrummaa waggaa 150 roorroo Oromoo irratti deemsifamte buqqifee qarreef qeerroo kennaan ardhaa magaalaa itti dhiibamne itti miidhamnetti yoo ayyaaneffannu gammachuun guddaan natti dhagahamu irraa deettu manatti gateetiin dhufe. Ummata Oromootiin tokkummaa amma arganne kana odoo hin harca'in odoo hin loosin akka diinii nun arganne akka nuti illee gammanne jabaannee waan arganne kana haa qabannu jedha. Oromia Global Media Bareche Dubata OGM Ummata Waatin nagaa jenne, waatin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Anka dhufe magaalaa Adaamaa irraa saboom leencoo dhaqqabaa jedhama. Dachee Tufaa Munaa irratti argamtee irreecha kana irreeffachuu keessatti gammachuun sitti dhagahu maal? Waggaa 150 dura gatii qeerroon Oromoo kaffaleen har'a magaalaa Finfinnee keessatti irreeffatuuf dhufneerra. Gammachuu kana hin jedhamnetu natti dhagahama. Kanaaf qeerroowwaniif warroota qabsaa'ota ciccimoo kanaan dura wareegamaniif galata guddaa galchuu barbaada. Gammachuu guddaan nutti dhagahame. Mee akka dargaggeessa yookiin qeerroo tokkotti akka irreechi kun nagaan irreeffatamee galma gahuuf gaheen qeerroo keenyaa fi gaheen uummata keenyaa as magaalaa kanatti argamanii maal ta'u jechuudha? Maal ta'ettee? Inni kun dirqama. Qeerroon keenya cal jedhee sirbuu qofa osoo hin taane xiyyeeffannoon wantoota xiyyeeffatanii shirri xaxameeroo jiraate kana ilaaluu keessatti gahee guddaa taphachuu qaba. Waa hunda akka ufiititti kiyya jedhee sirriitti to'atee ayyaana kan ayyaana gaarii ayyaana nagaa akka ta'u
sirriitti seeraan xiyyeeffannoon wantoota laalaa irreeffatu qaba jechuudha. Mee dhumarratti uummata Oromoo fi warra as dhufee dachee kanatti irreeffataa jiruuf dhaamsi ati qabdu maali? Dhaamsi an qabu guutuu uummata Oromoo hundaafu tokkummaadha jechuun kanaan duras waggaa 150 dura wanni akka Finfinneetti irreeffanne nu godhee ture tokkummaa dhabuu keenya. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsuudha. Wanti guddaan ebaluu osoo hin jenne Oromummaa qofa irratti hundaa'anii cimanii tokkummaa ofii jabeeffatanii haaluma kanaan akka eegan dhaamsa kiisha. Baga wajjinuu gammannee maqaan koo Boontuu Dhaqqabadhaa kan dhufee magaalaa Shashmanii. Gammachuu baay'ee guddaanatti dhagahame sababiin isaa Oromoon waggaa 150 booda handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti irreecha gaafa kabajatu kun gammachuun kana caala hin jiru. Baay'ee gammachuun guddaanatti dhagahame. Uummata Oromoof dhaamsi an qabu uummata Oromoo baga gammanne jedha. Kanammoo itti fufinsaan itti fufuu qabna. Kun gammachuu guddaadha galanii waaqaaf haa gahu. Tole maqaan kiyya Maamad Abdusamaatiin jedhama godina Harargee magaalaa Haramayaa irraa dhufne. Kanaaf irreecha kana dhuguma gammachuu baay'eetu nutti dhagahame jechuudha. Dhuguma asitti yeroo waggaa 150 kana Oromoon dhiibbaa keessa ture kana yeroo irraan tanaa kana carraalee irreechaa kanas kamajuudhaan carraalee guddaa uummata Oromoodhaaf kan qabuu fi kana keessatti immoo jaalalaa fi tokkummaadhaan as keessatti gaggeeffama. Wanni itti dhagahamu immoo Oromummaa guyyaadhaan karaa kana qaxxaamuree gaafa dhuftu inni bakka guddaa Oromoo bira kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Amma nuti kan jirru amma magaalaa guddittii Oromiyaa guddittii keessa jirra. Waggaa 150 booda carraa guddaa akkanaa kana arganne amma hamma ammaatti nagahan jirra. Nagahan irreechi kun akka irreeffatamee dhumatuuf gaheen qeerroo fi gaheen uummata Oromoo maal ta'e yaadda? Akka waliigalaatti wantoota kana galtee nuu ta'a jennee wanni fuula duratti qabannu magaalaa guddittii kana keessatti sababa kabajamuu isaa kanaadha. Oromummaan immoo hangam takka akka shoora taphachuu danda'ullee kan agarsiise jechuudha. Akka biyyattii qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti illee akka Afrikaatti illee bira darbee kan agarsiise ta'uu isaati jechuudha. An akka waliigalaatti lammii Oromoo tokko hanqaan ta'etti tokkummaan keenya baay'ee kan murteessaa ta'ee fi qindoominaadhaan addaan bittinnoonee jiraachuu caalaa tokkummaayyoon kan jiraanne taane wantoota arganne kana caalatti mirkaneessinee biyya misoomaa taate akka ceetu ni goona jennee abdii guddaa qabna hanjoodhaaf. Kana keessatti immoo namni hundinuu xiqqaase osoo hin jenne guddaa osoo hin jenne dhaabbilees ta'e tokkummaadhaan yaada walii dhagaanii wal hubatanii wal jala deemuudhaan yoo itti fufne huti carraa amma arganne kanatti fuula duratti akka ceesisu godhuu keessatti inni gahee keenya namuu akka taphatu akka dhaamsi tokkotti kan qabudha jechuudha. Maqaan koo Galmeessaa Tuujoon jedhama. Kan irraa dhufne giddugaluma Oromiyaati. Aanaa Jalduurraa. Haalli irreessaa gaa waanuma waliin arginu kana warra carraa qabeessa yoo jedhu waan lamaan ibsuu dandeenya. Tokko nama waan garasii baadhamee garbummaa baatamee warri keenya nutti dabarsan kana fuunee fiixa warra baasee lammaffaa immoo warra waan ofii kan nu jalaa badee waan ofii deebisuu dandeenyadha. Kanaaf ni warra carraa qabeessa. Irreessi baranaa immoo irreessa addaati nuuf Oromoodha. Ispeeshaalii nuuf Oromoodhaaf irreessa addaati. Finfinnee keessa dhufne akka kana waan keenyan uffata keenya uffannee irreessa keenya Finfinneetti irreeffachuu mitiiti. Finfinnee keessa huccuu aadaa dhiisi micciirraa bakka itti dhoksinu ture garuu Finfinnee keessatti waan caalaa bultumee jedhu san alaabaa keenya irree mirmirsinee kun aadaa keenya qabannee Finfinnee keessa utaaluu jirraa jechuudha. Mee waggaa 150 booda dachee Tufaa Munaa irratti argamtanii gammachuu kana gahu keessatti argamuu keetii fi mee irreechi kun irreecha nagaa akka ta'uu fi gaheen qeerroo keenyaa fi gaheen uummata Oromoo maal ta'e jettee yaadda? Gaheen uummata Oromoo fi gaheen qeerroodha. Ispeeshaalii gaheen qeerroodha. Waa hunda caala gaheen qeerroodha barbaachisaadha. Waan kana fidee kana siin gaheen qeerroodha. Kan ittiin arganne dhiiga ijoollee keenyaatii lafee ijoollee keenyaatii lafee abbootii keenyaatiin arganne. Kanaaf waan finnee asiin geenya kana nuumti qeerroon akka finnee asiin geenya tiksinee fiixan baafachuun kan keenyaa jechuudha. Irreecha kana asirra kabajuu keenyaaf gammachuu guddaan natti dhagahame. Ani irreecha waggaan dhufu jalqabaa fi baay'ee bareedaadha. Wanni jirtu haalli jiru hunduu baay'ee gammachiisaadha. Baay'ee gammadeera. Maqaa kee Jaatanii Galmaati Booran irra dhufe. Booran irraa dhuftanii ayyaana irreecha maal fakkaata? Akka malee dansa guddoo gammanne waggaa 150 duratti Oromoon asii buqqifamee ture. Har'a ammoo deebi'eetiin itti Finfinnee deebi'uun isaa waan guddoo nama gammachiisaati. Godina Booranaa qofa osoo hin ta'inu Oromoon Booranaa Keeniyaa cufaa dhufaniitiin jiranii akka dansaa dabarsuu jira. Egaa haalli nageenya akka malee dansaa foolleelleen akka dansaa eeguu jirti. Ammoo eegana ayyaana irreechaa yoo kabaju uummati Oromoo namni hardi hin dhufin
ammaan duubatti akka qophaa'ee sirriitti qophaa'ee amirra jalqabee waggaa dhufu ammoo guutuu Oromiyaati akkasitti akka ammaa nam 10 nam 20 dhufan ganaa miti yoo danda'ame nam 500 nam 1,000 ol aanaalee cuftee erguu qabaadha. Ani maqaan koo Mansuur Faarisiin jedhamaa kanan dhufe godina Jimmaati. Ayyaana Irreechaa baay'ee nu gammachiisa. Bakka abaabilee fi akaakileen keenya duritti irreeffataa ture. Har'a waggaa 150 booda dhufnee irreeffachuun nuuf injifannoo isa guddaadha. Injifannoo Oromoo keessaa isa tokkodha. Kanaan booda jeequmsa hawaasa kan nu barbaachisu. Kana booda tokkummaa keenyaan wal dhaga'uudhaan hooggantoota keenya dhageenyee deemaa waa hundayyuu sirreessaa qixxeessaa deemuun nurra jiraatan jedha. Sagaleen isin duudeera fakkaatu sirbaa turtani? Baay'ee sirbaa turre. Sirbaa turre kan sagalee Kanaa jettani mee? Imallee keenya kan sirbaa turre. Biifolee biifee kan sirbaa turre. Maqaan koo Tamasgee Raajiin jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa Buna Ginda Baratiraan. Ayyaana Irreechaa kam? Ayyaana Irreechaa Horaa Finfinnee kabajuu kan dhufe. Baay'ee namatti tola. Nuti kan achi baanee dhufne kaleessa galgala sa'aatii 2 tasgallee eddasiitii taphachaa turre haala jiru hunduma isaa hordofaa turre baay'ee namatti tola. Yaada namaa hata. Ayyaanni kun yoo hamma kana dhokatee cuucamee turuun isaa baay'ee nutti nu gaddisiiseera. Oromiyaa Global Media jedhama dhufaa jira bifa haarawaan. Miidiyaan haaraawaan uummata Oromootti dabalamu isaa gammachuu akkamiis keessatti uumame? Miidiyaan Oromiyaa babal'achuun isaa kun yaada uummatichaas hin babal'isaa kaayyoo uummatichaas hin babal'isaa waan ta'eef baay'ee gammachuu guddaadha. Maqaan koo Taaddala Nuguseen jedhama godina Arsiirran. Ayyaanni Irreechaa kan bara kanaa baay'ee addadha. Adda wanni isa taasisu waggaa 150 booddee uummanni keenya bakkee irraa buqqa'eerra bakkee irraa salphateerra itti deebi'ee abbaa ta'e har'aa bifa kana fakkaatuun kabajaa irra Asallaatti gaafa kaan immoo karaa adda ta'een magaalaa Asallaa godinni Arsiis walitti qindaa'uudhaan qeerroon abbootiin gadaa uummanni walii gala waliin ijaarame ayyaana kana kabajuudhaaf guyyaa kaleessaa bariirraa kaa'amee as dhufnee as bulleechaa. Kanaaf ayyaanni kun barana ayyaana addaa kan baay'ee nama gammachiisu kan uummata tokkoomse jechuun isin danda'ama. Oromoo qofa otoo hin taane uummata biyya keenyallee kan tokkoomse jechuun hin danda'amu. Sababni biyya kanaa karaa adda ta'een bara kana dhufanii ayyaana kan wajjin kabajaa jiranii akkuma amma asitti ilaaltu kana wantoonni gurguddaan asitti argite jirti. Keessattuu iyyuu uummanni Sidaamaa keessattuu warri hortee kuush ta'an asirratti hirmaatanii jiru. Oromoo waliin barree ture tanaan dura amma wal bareera. Sanyiin kuush baay'een waliin beeku ture. Addaan bittinneessanii turan. Amma garuu tokkoomee afaan tokkoon qaama tokko ta'ee nama tokko ta'ee saba tokko ta'ee hojjechaa jira. Ayyaana kanas wajjin kabajachaa jira waan ta'eef ayyaanni bara kanaa hunda caalaa kan adda isa taasisu bakka irraa banne irratti bakka irraa maqne irratti kan ayyaana keenya kabajnu ta'uusaa. Maqaan kiyya Kubbaa Tolosaa jedhama. Magaalaa Adaamarraan dhufe. Waggaa 150tti baay'ee tokko kan tadas nama jedhuufi waan gammachuu kiyya yaadee waan hin beekne hadha gammachuu akkana jedhamte natti uummanni miliyoona tokko hammana baay'atu kun hundi isaa asitti argame isaa faana deemnee taphannee haala nagaa kabajamee galuu isaatitti baay'ee gammadeen jira. Maqaan kiyya Eebbisaa Balaayii jedhama. Godina Gujii Lixaa aanaa baay'ee irraa dhufe. Jira dhuftani? Kaleessa dhuftamoo naara dhuftan? Kalee dhufnee achi jala bullee as gada maqii kan bullee achi ganama kana baanee ammaan tana as baane jechuudha. Eda tana dhaladhe jechuudha har'a jechuudha. Waggaa 150 booda dhaloonni kiyya eda dhaladhe guyyaa tana dhaladhe jechuudha. Maaliif jennaani handhuura Finfinnee jidduutti akkas dhaabbannee dhiichisuu jechuudha. Wantoota abbootiin keenya hin arganne akaakiyyuun keenya wantoota hin arganne sabab sablammii walitti qabannee nagayaan wanti tokkoyyuu iddoo hin jiraatin diinonni waan baay'ee yaadaa turanii jechuudha. Kanaan dura asirratti ammoo gaafa nuti achiin kaanee dhufnullee waan baay'ee dubbatama ture. Amantii tokkoon irreechannee gallaa aadaa xannaa qaalluun guddanne gadaan guddanne qaalluu jalaan jaarolii jalaa guddanne abbaa gadaa jalaa guddanne seera isaanii qabna. Dhaloota ammaa tana waggaa 150 booda eda dhaladhe ammaan booda wantoonni ani uummata Oromoo cufaaf wanti dabarsuu fedhu tokko taaneerra tokko taanee hojjechuu qabna tokko taanee jiraachuu qabna aadaan jiraachuu qabna gadaa kabajnee qaalluu kabajnee seera ittiin bulmaata akkuma mana keenyatti kan arsii wallaggaan ka gujii ka booranaa wal qabanne sabaa sablammii nu gidduu jirtu walii qabanne akka jiraachisnuufi gammachuu guddaan dhagahamee jira. Warroonni carraa kana
mana isaanii ta'anii foddaa televezyiiniin warri nu hordofuu jiranu gammanni gammadaa Abrahaam mijuu kenne barri nagaa barii isinii nagaa haa taatu bariin isinii haa taatu ka guddattan guddadha jaaloliin nu umrii dheeradha ijoolleen nu guddadha ollata itita mujuj Nugusee Sirnaan jedhama godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbatarraan dhufe ayyaana kabajuu dhufnes baay'ee gammanne baay'ee waan namatti toluu fi wanta nama boonsudha ayyaana kana akka asitti kabajnu gootonni hedduu aarsaatti kaffalanii lubbuun hedduu aarsaatti ta'e guyyaa kana geenyeerra baay'ee waan namatti toludha baay'ee nama gammachiisa. Yooyyaa maqaan koo Qiddista Alamaayoon jedhama godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaarraa dhufe baay'een gammadeera baay'een namatti tola. Loobalaa yoo gadoolee loobalaa yoo gadoolee loobalaa godina Harargee Lixaa aanaa Bookerraan dhufe irreecha Finfinnee irratti kabajame kana haalaan baay'ee nu gammachiise haala waan waggaa 150 booda wanta kun nu dhufe wanuuf haalan bakka wannu kun waan guddaadha karaa deemaa bullee ammas asitti argamnee jirra. Maal fayyadhaa dhuftanii gaafa dhuftan? Dhiichisaa dhufne asino qeerroo teenya tanaa wajji dhufne ammallee dhiichisa tokko asitti isin garsiifnee isinii dhiichifnee jechuu ni dandeenya. Asoo ijoollee Harargee dhuftan asoo zoorati ni janna gis takka hundi jira. Qeerroo mataa tuutaa hin jarjartu suutaa. Qeerroo mataa tuutaa wayi hin jarjartu suutaa qeerroo mataa tuutaa hin jarjartu suutaa qeerroo mataa tuutaa wayi hin jarjartu suutaa waan irreechi deemnuuf lola tokko malee dubbii takka malee naamusaan kabajaadhaan dhiggana deemanii galuu jechuudha. Baay'ee natti tolee jira innaa gammachuu maal kan godhuun beeku osoo bakka akkam jeekan ibsuun beeku gammachuu akka na dhagahame yoomillee na dhagahama jeellee si yaadu bakka Finfinnee irratti akkatti wal geenyee hora Finfinnee irreecha kabajuun keenya waan haalaan namatti tolu barana immoo niin eegalame waggaa dhufu kana caalaa ta'aa deema jee waan yaadu waggaa dhufulee kana akka caalu niin abdadha. Maqaan koo Rashid Hussein kan dhufe godina Arsii Lixaa aanaa Kufalee qeerroo magaalaa Kufaleeti. Uffannaan koo kan raayyaa yoo ta'u raayyaan naannoo Tigraay fi Amaara jidduu waan jiruuf saba cuqquffamaa waan ta'eef aadaa isaanii hamma dandeenye agarsiisuudhaaf uffadhee dhufe. Irreechi kun waggaa 150 booda magaalaa Finfinnee irratti kabajamaadha. Nuuf akka adda dhalanitti Oromoon hundi gammadeera. Qeerroo naannoo Kufalee akkanumatti gammadeera. Miidiyaa Oromootiif ta'e miidiyoonni biraas aadaa Oromoo dhokate hunda odoo agarsiisanii natti tolu. Irreechi irree keenya ni irreeffan waggaa 150 duras irreeffachaa turre Finfinnee dhoggamnee malee Bishooftutti irreeffachaa turre kana booda ni irreeffanna. Muniir Abdurroo jedhama godina Arsii magaalaa Sallaarraa. Ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Miidhagni irraa duras miidhagni irraa garuu wanti baay'ee adda isa taasisu bara baranaa kan qabsoo uummata Oromoo hundaan kallattii hundaan Oromoon Finfinnee irratti yeroo jalqabaatiif waggaa 150 booda asitti irreeffachuun keenya nuti irreecha qofaa miti Oromoon akka har'a dhalateetti deebi'ee kan ilaalu jechuudha. Kanaaf baay'ee gammadeera bifa ittiin ibsuun qabu. Sirriidha irreechi kun jaarraa 150 oliidha. Inni kun akka waan keenya akaakayyuun keenya wanta arginidha. Isa warra darbanii kan arganidha. Inni haasamaa turee fi jechamaa ture kun arra ija keenyaan argu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Caalaa Bobbeen jedhama. Dhalataa magaalaa Magiitti. Gammachuu guddaan natti dhagahama. Luka kiyya dhabus garuu lammiin tiyya ija dana duukaa hirtuufiyyuu uumaa shakkuu jechuudha. Tanaafiyyuu anilleen sirban hin qabaa waggaa feetan isinii weeddisuun danda'a jechuudha. Oromiyaa teenya yaada qabeenya dinni maaliif si marsaa ati bartan teenya adda addaan deemuun tokkummaa mancaasaa jajjabadhu qeerroo isinii fasaasa qeerroon karaa qarreen karaa yaa buqqaatu hafteen jaraa qeerroon karaa qarreen karaa
yaa buqqaatu hundeen jaraa cillimoof gincii jaalduu amboorra jajjabaadhu qeerroo nitti sumaan koorra cillimoof gincii jaalduu amboorra jajjabaadhu qeerroo nitti sumaan koorra mirga ofiinu bulchuu gaafachuu yakka qabu seera uumaa rabbiitii kan gaafatu namu gaafii sabaaf lammiif ta'u hedduu gaafate sirni cunqursaa naafta nyaame ka lubbuun gube hedduu yaadate gaafii sabaaf lammiif ta'u hedduu gaafate sirni cunqursaa naafta nyaame ka lubbuun gube hedduu yaadate qeerrotu qaree baasee lafa daggalee margaa maayaasee gachana sabaa dhaabbate lammitu lammaa yaammate gachana sabaa dhaabbate lammitu lammaa yaammate. Galatoomi ulfaadhu. Mojiin. Hunduma keessanuu bageettiin isin ga'een jedha. Uummata Oromoo hundaan, uummata Itoophiyaa hundaanu baga waggaa 50 booda magaalaa Finfinnee horaa kanatti wal agarreen jedha hunduma keenyanu. Hundumtu baga gammaddan, baga gammanne miidiyaan keessanis baga gammadde. Isin argu keenyaaf baay'ee gammanneerra. baga gammanne hundi keenya. Mojiin. Asuma qal'isoo እባላለሁ ከሲዳማ ዞን ሐዋሳ መጣሁ። በጣም ነው ደስ አለን። ከሐዋሳ መጣታችን ሪቻርድ ማክበር ነው። በጣም ነው ደስ አለን። ይመሳሰላል። በሲዳምኛ ሪቻ በጣም ለወገሻ ተቀላምተ ነው ንንካ እርስትኔ ነክጥነ ወሽትነ ንከ ነው ሀጊጥነ ዳንጎሞ በጣም ለወገሻ ተገጥነሞ ባንጤሞ ኦሮሞ ባንጤሞ እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን ማለት ነው። ሞጂን ስሜ ኤልያስ አሰፋ ይባላል። የመጣሁት ከሲዳማ ዞን ደራራ ወረዳ ነው የመጣሁት እና ሲመጣም መጀመሪያ ራሱ መንፈሴ ራሱ በጣም ደስ ያለኝ ነው የመጣሁት። ሲሰማ ራሱ በጣም ደስ ያለኝ ነው የመጣሁት። መጥቼ ደግሞ አቀባበሉ ስርዓት ራሱ በጣም ተመችቶኛል፣ አርክቶኛል። በጣም አመሰግናቸዋለሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሞር አሁን ይሄ በዓል በጣም ተመችቶኛል። በተለይ እናንተ ከኛ ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ ከዚህ በፊትም የኛ በዓልም እያከበራችሁ መምጣታችሁ በጣም ምስጋናዬን ላቀርባችሁ ፈልጋለሁ። ሞር አሁን ኢሬቻ በዓል በጣም ያው ከኛ ጋርም እኩል ነው፣ ከኛ ጋርም ይመሳሰላል። ቢኮዝ እኛ ኩሽቲክ ናች ኩሽቲክ በመሆናችን የናንተ ካልቸርም የናንተ ቋንቋም የናንተ ሁሉ ነገር ብንማር ደስ ይለናል። አንድ ነው ማለት ፈልጋለሁ። በዓሉን ከኦሮሞቴ ዳጋና ኢላማ ሀጥኖ ቄሮ ባሉን ኮሮሞቴ ዳጋር ሩዱምን ከ ሀጥኖ ኩሽቴ አባሊክት ነው ባሉንኩ ሎጌሻ ሲዳሙስ ምን ሎጌሻ ባንጤሞ እና ያሪንሴሞ ነ ሐዋላጊ ድንዶኒ ሐዋለ ዳንቻ ኢሬቻ ሐዋለ ኬሩን ሊትኖኒ ያሙረ በጤሞ ሞጂን ቦና ጆቴን ጀደማ አስመ ናኖ ፊንፊኔ ቡራዩ ራይ ነው ለመፋደላችሁ ዳካ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ማሊፍ ኑንዱ ሴናዳን አገኘ መለ አማማትቲ ዱፍኔ ሬፈኔን ቤክኑ አመሞ የሮ ጀልቀባቲፍ ኑስ አስጥሩፍኔ ሬፈቹን ኬኛ ሴናዳኑፍ ጆሌ ኬኛ ፊስ ሴና ጉዳዳቸው ወደ ማልተው ቀበየት የሚያከሚት ጭሜት ዲሙ ቀበየት ነው ያኔ ሬቻ ጭሜት መትፉፉ ቀበ ከነጫለው መን ኦሮሞ ኩኒ ሴና ሳቲ አባ ቀበኝማ ለፈሳትስ ዋንቴፍ ጭሜቶ እትጭምሴ ስርት ከበጁ ቀባዳ ሞጂን Eja de babulo nagasan jedhama ana ammayya magala gindorra yannu himamuun danda'u guyyaan irraa qaxalamee lama ta'e nuti tala alamiin addunyaan iddoo jiranutti gammachuun ilmaan oromoo iddoo jirutti ilmaan oromoo gammannee irraa haa gammadan. Mojiin. Surraa abbaa magaalin jedhama godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaat irraatiin dhufeen Jimmarraan dhufeen. Ayyaana Irreechaa maal fakkaata? Ayyaana Irreechaa bara 2012 kun baay'ee waan addaa dhaloota haaraadha. Wanti nutillee umriin keenya yoo achi deeme dhaloonni dhufu waan gaarii arga jedheeti kanan yaadu. Kanaaf baay'ee haaraa gammachuu guddaa kan mana jirus kan dhufanis gammachuu guddaa nutti dhaga'ama akka dhaloota haaraatti ilaalla. Hin jabeeffannaa jenna. Mojiin. Maqaan kan koo Reedwaana waan hin jedhama. Anis godinuma Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaattiin dhaladhee amma kanan jiraadhu asuma Finfinneedha. Irreechi bara kana irreechi seena qabeessa. Aarsaa guddaan gatiin guddaan itti kaffalameeti bakka kaleessa kufnetti kan nuti har'a deebinee dhaabbanne. Kanaaf hundaa olii galata lubbuu wareegamtoota sadarkaa kanarraan nu ga'anii bara baraan onnee uummata Oromoo keessa jiraniitiin jecha bakka kufnetti deebinee dhaabbanneerra sichi deebineen kufnu kaleessa kan nu kuffise ol qoqqooduu keenya tokkummaa dhabuu keenya
har'aan booda deebinee wal hin qoonnu akka kaleessaa deebinee hin kufnu kan nu kuffisu yoo jiraate hirree tokkoon ofirraa kuffisna tokko taanee hin tarkaanfannaa hin ceenaa jalqaba malee kun xumuraa miti fuuldurri keenya ifaa kana caala waan guddaarra gahuu dandeenya jedhee tan abdadha. Wanta akkaan jiru gammachuudha guddaarra jira malee kanuma arguu keenyaan baay'ee gammanne. Uummata Oromooti wal jaaladhaa tokko ta'aa jirra. Nu baay'ee keessa turre wallaansoo keessa hin turre. Umriin kiyya amma 300 ta'eera. Waggaa 63 Taaddasaa Birruutii Jammarree Elemoo Qilxuu wajjin Harar danda'ee dubbadhu. Kanaafuu waan baay'een taggilii keessa ture amma yoona abaaboo jedhamee hidhamee gidee qaxxaamee gidee garafameera. Kana gaafuu yoo nan gammada amma kana arguutti amma dhaladhe nuuf hin jedhan. Demokrasi mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa duraa bootti kenna yaasifaa kanani kan maddaa walaabuu kan lubaa shanani kan waggaa 8 kan nana 80 kan waggaa gurraacha kan cichoo gurraatti sinkeefi ateete kan malkaa malkaata. Nalota kushiro OGM Oromia Global Median Bareche Dubata OGM OGM